English for Ethiopia. English for Ethiopia. Do you have any bedroom for tonight? Argalgalaf siree qabdu. Do you have a room with 2 beds? Kutaa siree lama qabuutu jira. Could I have some bedroom? Kutaa siree muraasa argachuu danda'a. Could I have some bedrooms? Kutaa siree muraasa argachuu danda'a. I am looking for a bedroom. Kutaa siree barbaadan jira. How long would you like to stay? Yeroo ammamiif turuu barbaadda? How long are you going to stay? Yeroo ammamiif turta? How long are you going to stay? Yeroo ammamiif turta? How many nights will you be staying? Galgala meeqaf turta? What kind of bedroom do you want? Siree akkamii barbaadda? For how long? Yeroo ammamiif? For how long? Yeroo ammamiif? How many nights? I would like to stay for 5 days. Guyyoota 5 yoon ture natti tola. I am staying for 2 or 3 nights. Halkan 2 yookiin 3 fin tura. I may stay for 2 weeks. Tarii torbee 2 turuu nan danda'a. English for Ethiopia. Oro Computer School subscribe, share, like gochuudhaan miseensa Oro Computer School ta'aa galatooma.